Naa qabda. Inna ilaahi raaji. Sadan faana iyyuu ciistee beektaa? Maali joonaan dhaabbadhaare? Siif solan waliif maalidha? Oh Jesus! Macchiato generation. Ay nagar na yaganyo. Yaa akkam jirtu? Nagaa keessanii yaa waan rakka beekamu viidiyoo haaraatiin sooriif abbiin kachi jennee isiniif himeerra. Isinis waan isinirraa eegamu tokko yoo jiraate maal dasoo? Subscribe gochuu. Bakka subscribe gochuu waan biraa maal sitti ulfaata? Foon haadha. Isa. Jallaatti argamtu sheediintuu san duwwaa maal godhu? Subscribe godha. Na har'a sagantaan nuti qabanneeru maalidha? Gaaf deebii wayii waliif qopheessineerra. Gaafii shan qopheesseen gaafii shan naa qopheesseera. Gaaficha maal akka ta'e inni hin beeku, maal akka ta'e anis hin beeku. Walumaan laalla. Yaa yookiin gaafichi kan koo xiqqoo ulfaata. Kan koo garuu badaan ulfaatu salphaadhuma wayiidha. Gaafiin kan koo xiqqoo ishee ulfaachuun nafu maaliif? Itoon akkas ta'ee gaafadha jedhee kan hin yaadu fa'aa gaafata jechuudha. Itoon akkas jedhee fa'aa gaafadhe jedhee kan hin yaadu carraa argadhe kanatti itti fayyadama hin darbu. Yeroo kan gaafachuu waan dandeenyeef. Kan koo waanuma akkasiin qabachaadha laala. Yeroo kanan bakka carraa kanatti itti fayyadamuun qaba ka. This everything is leela kan yeroo biraa ulfaataan. Mee laalla walumaan laallame yoo kan deebisuu dandeenyu ta'e hin deebisnaa. Perfeektii deebisa. Fakkii waanuma sirrii deebisaa waan dandeenya miti garuu. Irra darbuun dandeenya. Darbuun danda'a. Irra taruun danda'a. Laallame. Annaa gaaffii sana qopheeffanneerra subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniif jenna. Akka gaaffii sana qopheessuu dandeenya. Danda'a. Ittis natti tola. Gara gaaffichaatti. Egaa gara gaafitti galuufi gaafii koo isa jalqabaa gaafachuufanii Abiigoo egaa Abiigoo dhumaan beektu Abiigoo maqaa kee guutuu eenyudha maqaa kee inni sirrii amma kana yeroo barate dirqama deebisa. Yoo irraan gaafa safaruma keessatti gaafa kan mana barnootaatti safaratti illee na waamani gaafa san maqaa sanaan na waamani sitti na jaba waan maqaa kamii maazariin koo wanti na waamniif natti kamii nutti mi dirqamaan kun dirqama gaafii deebisuu qabda gaaf na gaafattan sin deebisu. Okay maqaan koo mana barnootaa kan sirriin Leencoo. Leencoo ilaa maqaa akkas miidhagu kana qabateetu akkamitti akkan jaalanneen maqaa kana hin beeku Leencoo. Leencoodha. Ani akkuma maazariin kootti na waamtu waan kana booda jechaadha Leencoo malee hin jedhinaanidha Leencoodha maqaan isaa. Amma isaan Leencoo na jedhamti. War social media irra Leencoo namna jedhamu. Kana booda siinaa jedhan. Abbaa surree na. Gaaffii jalqabaa kan. Kan koo gaaffii jalqabaa. Gara social mediaatti akkamitti dhufte? Gara social media itti yaadatii miti viidiyoo wayii waraabe ishiin viidiyicha nan gadhiisanii sa'aatii muraasa keessatti garmalee baadiyyaa ba'aa deemu naannoo biyyoo miiliyoona 2.5 ol argatu sodaadhayyuu balleessuu waan ture haasiin sodaadhe jechaadha biyyoon isaa dabalaan miiliyoona 2 akkasitti dhufe kisum takkaan kiyya meeqanaaf ilaalame gaafa jalqababii naannoo kuma 156 naaf ilaalame kan koo 2.5 ilaalame kasaa galgala irraa gosa jalqaba miiliyoona 2.5 ara bas ani galgala gaafa ufee notification naa galu networking hojjetu baradhoo keenya notification galgala ufee naa gaggar gaafa notification naa galu diimaal gaafa jedhee gaafa gadi goototee ilaalu tiktak comment jedha hirribni nan qabne gaafsicha bacirraash bakka hirriba kan jedhamu ciraashi nan qabne amma lafti naa baree mana waayifaa deemee banee ilaalutti bakka hirribni nan qabne cannaqamaan bule. Ani immoo maal akkan godhe beektaa? Biyyoonsaa garmalee dabalaa deemnanii hiriyaa biyyatti bilbileen viidiyoo kana kaasuuf hin jedhe maal ennaa bakka namni hedduu ilaalaa jira iddoos sagalee isaa ittiin hojjechaa jiru kaasuuf hin jedhe isheen na dhorke malee silaaluman kaasate. Akka fammastee kaatee egaa ammoo of as kufe jechuudha. Gaaffii kee lammataatti. Gaaffii koo lammaffaa garda fireendii qabda. Gari aarabas aarif kanatti qabattee beektaa? Gaaffiin kun hin ulfaata amma bakka gabaaf irratti hin jiru. Dirqama deebisuu. Gabaaf irratti hin jiru. Dirqama deebisuu qabda. Yaa garli fireendii gaafan biyya jiru yaa gaan biyya jiru sadiin qaba. Suma sadiin qaba. Yaadaniirtu? Maalan godha beekta safarri isaanii iddoo garaa garaa. Isheen tokko gara katamaatti ol siifti. Isheen tokko immoo safaruma badaa. Tokko immoo ollaa. Ollaa. Ishee ollaa faana galgalummaa dabalata isaaf kalma godha.
Dhagaa jirtu laata sadan keessan bira darbaa fi Amma waliis na irra. miti yaada isaaniiti dantaa isaaniidha. Yaa. Waan tokko natti hin fakkaatu. Amma gin sa'aatii kan barreessu. Hin qabdu dhugaa. Bareeda dha. Qofuma an akka qofummaa namatti tolu jira gaaffiitu beekee galee. Baay'ee gaaffii kee lammaffaatti. Gaaffiin koo lammaffaan siif soolan waliif maalidha? Oh Jesus! Macchiato generation. Ay nagar no yaganyo. Aniif soolan. Ay nun faata gaaffichi siif soolan waliif maalidha? Hiriyaa. Hiriyaa gaaffichi jechuun hiriyaa gaafa jedhamu ko garli firiindiin jira waaddeenyummaa akkasii barbaada. Kamis garli firiindii siin jedhamu hiriyaa noormaalii siin jedhamu. Okay. Yaa garuma waanuma gidduu jiru wayii waan akkasii. Giddumatti itti dhufaa jira maachuu. An beeku isa garuu waanuma gidduu jiru wayii rarraa wayiidha. Okay, ay ani maaliif beektu ofii kos carraa. Irratti hojjedhe isaaniirta qaba. Yaa ofii kos jedha beekta waan of qopheessu waan hin qabu waa tokko yaa asumarraatiin of qopheessuu qaba. Kanaaf gaaffii kan si gaafatu. Ishi gaaffii sadaffatti. Gaaffii koo sadaffaa mana barumsaa keessatti mudannoo hin daganne qabda. Mana barumsaa keessatti mudannoo hin daganne. Astamaariin baayoloojii tokkodha. Kutaa 11 baranna. Dafirnatiin nan qaba gini. Ay naafatti badaantiin ijoollee faan nan qaana. Kaza baada baayoloojiidha ibsaa falachi bee ijoollee keessatti ko barnoota waan socho'uuf guruppiitiin jiramte ati ibsinaan jedhamee ati ibsa. Kaza baada nan ba'ee Pascal jechuun jedheen afaan maaltiin poskolan jedha. Indi alkuutiin ammas nan dagga poskolan jedha. Oo rooba Yesuus poskolan jedha. Pascal jechuun jedheen jecha sana dubbachuu gaafa ndaa'u gadan ba'e. Achumarra qaxisaa mangarii ba'e gara diidaatti. Ijoolleen hoo inni kaan bakka jiramti waan kun amma naman kolfisu gin namni hin boone. Bakka ijoolleen boosse bakka ijoolleen kolfa duute. Boorreen danda'u garuu xiqqoo ishee kolfaan jira. Anna naman kolfisiisu gin akkoo bakka situation sana nurraa fudhan yeroo baay'ee. Kolfitaniitu garuu isiniif dhiiseera kan ani muraasa isaa kolfeera haalli isaanii kolfisiisna. Nama baay'ee waanti jiruufidha ijoolleen baay'ee waanti jirtuuf kolfisaan qabata malee nama kolfisiisu. Sadaffaa. Gaaffii koo sadaffaan xiqqoo xaxarri jetti. An ulfaata xiqqoo yeroo jalqabaaf. Aski saspeensaa ta'ame yeroo jalqabaaf achaara. Ta'iqaatu. Lapheen koo akkas godhachaa yeroo jalqabaaf gaafa jedhamu maaltu namatti tola? Yeroo waa baay'ee. Yaa onnatti sodaatti siin oolle yeroo jalqabaaf kiis gaafa goota gaafa waluun namoonni waan waluun gattan maaltu itti dhagahame akkam simmeetii akkamitti dhagahame? Maaltu natti dhagahame? Narrifadhe yeroo jalqabaa jetee fi amma namoonni gaafadhe gaafan gaafadhu maal jedhee ከላይ እስከ ታች ይጅለ ገራቲ አንገ ቄንሰ ሚላቲ ቫይብሬት ነው ጎኔ ቫይብሬት አናም ቫይብሬት ነው ጎኔ ጋፋ ከስተ እንትኔዱ በቃ ነሪፈጤ አቺን በኩምሰኒ ነው ፍዳቤ ካደም በነቲ ገለ አይገሩ ጀቹን ኮ አመቴ ተኩ ሊምሊም ወስት ጀነ ከረሜላ ሆይ አማ ነሞ ተባየር ጊዜ ነሞኒ ባየም ተበጋፍ ኪስ ጎዳኒ ሊምሊሚቴቲ anu nana we fana mone ani yaadadhu bakka wanticha yaadadhu si nan narrifadhes bakka gaafiinsaa garuu cimaadha miti kan koo gaafii salphaadha eddasiiti gaafii tokko duwwaadha akkas taane ta'e taanani gaafii arfaffaa gaafadhe bakka shigiree kan koo ga'e cimaadha sarkana kana dura garli friendiin qabdaa innaas silaa sadiin qabadeera miti sadanfaan iyyuu ciistee beektaa. Maali joonaan dhaabbadhaare? Asgiyoo maarnaa keessaa. Gaaffii natti ta'e mana ammoo baase gaaficha sumarraa dhugaa. Sadii qabade. Si jammar laftiin dukkanaa'u taanaan guyyaa ciisu natti ta'e. Nabee. Sadanfaan iyyuu wayituma dukkanaa argattaare. Ayi jechuun ko. Akka miree amma gaaffisa sirrii deebise. Gaaffinni sirrii yaa ani waan akkasii kinaan akkoo bitta nama waaqayyoodha. Akkantatti gaaffii akkasii naa baasta. Akkumatti gaaffii san baasettan baasenis. Gaaffichi xiqqoo ulfaata.
amma ko bakka gabaa firritti Gaafii meeqaffaadha amma? gaafii argifadha. Ishi ani waan akkasii hojjedhe ciisin Tola, ishee gaafii kee arfaatti. dhugaan fakkaatu Hin fakkaatu. Kanaaf nu liqeeffamuus baatutti dhugaa waan taatetti dhugaa. jechuun gabaa ciisin beekun gaafii ko arfaffatta gaafii ko ani waanuma beezii naataa jee ofii ko barbaadu hin gaafa waggaa meeqa booda heeruma barbaadde Gaafii qabu. soolaan achumarraa soolaanis Dhugaa dubbachuuf ammatti hojjaa fi hojjaa duwwaadha kan natti mul'atu. Garuu naannoo waggaa 5 booda waan akkasii waggaa 5 6 booda waan akkasiin kan ma oolchu. yesus anu amma sittu arrii baase kun Waaqee moo maaltu dhibee deemu iddoo kanatti immoo. arrii ani ko fittan galagalche Waan ani isa gaafadhe fakkaatu. anu arrii baaseen jedhee maaltu na dhibe amti gaaffii ko shanaffaa Fayya. shanaffaa kun yoo yaa'u gaaffii ko shanaffaatti Itti fufne. Manni gaaffii ko shanaffaa shanaffaa. Shanaffaa irra ragamma. durbummaa qabda Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bageetaa. gaaffii bareedaadha kun Maali wanta akkasiin naante? bakka gaaffii godha waanuma Qaaf keessa danqara qabaachuun isaa baay'uma baay'ate bakka. annaa maal gaaffii ma godha kun Yaa duruma maqaa dhiiraa reeguma naarri. Duruma kunoo shinshiniis keewwanne irraa nabbasaarree kunoo numa qabnaa dhugaa waaqaa. Feesii dubartiitis numa hin qabaa miti gaa'is. Kanarraa durba akkaachuun jira durba een. aanan bakkuu yaa'u inni sirriidha gin yaa'u isa bartee uummanni qabuutiin fakki durbummaa gaafa jedhamu maalidha Dubartiidha bakka akkasitti akkamisiin jedhu. Akka dubartii gaafa taatu በምንድን ነው ቼክ የሚደረገው jechuun maaltiin waan sun check dha saala ka durba dhiira jedhamu sana. Miti reema. Ani amma durba gaafadhanii dhiira durba sadhansanii isa qoqqoodansanii hin beekan. Kanaafuu durbadha. Durba warri na laaltan irreen durbadha. Abeegoon immoo dhiiradha. Akkasitti naa fudhadhaa bilisa. bakka gaaffii ko kana yaa'u akkasuma jechuufuu barbaadde maaliif sooshaal miidiyaa fillee waan baay'ee yoo gadi baasnis Gaariin ta'u. gabaafatti cufuuta yaa'u gaaffii kanaati ol baay'ee baasuu yaadneerra na viidiyoo keessa torbee darbee gadhiisne yaa'u wal baruu gadhiisne na gaaffiin kun immoo xurumatti ammatee wal nu barsiisedha Jennee yaadne. yaa'u jennee waan yaadneef gaaffii kan isinii baasne Asin bashannansiisa jennees waan yaadneef gaafa akkasii baasne. anumtuu nan kolfe isaa miti an nan kolfe ofii indee gaaffii babbareedaa baasne je amma dandeenyutti gaaffii bareedaa baasne jennee yaadne naasuu har'a yoo asuma irratti nagaa walitti dhaabne Ittiin fattuudha. nutti illee muufatanii gin etoo nagaa walitti etoo ulfaana turre nutti tola gin ani isaan irraa adda bahuun jaalladhu maaliif jette isaan subscribe godhan isaan irraa adda bahu. Miti subscribe nima godhu. Egaa nuti hedduu sin jaalannaa, sin kabajnaa, haga ammaa haala sin argitan kanaan waliin turreerra. Viidiyoon isaan immoo bifa haaraa ta'ee fi waan baratamaa hin ta'in waan isin bohaarsu kanarratti ilaallee jechaadha. Simannaa keessan ilaallee moora waan gaarii qabannee dhufuu yaalla. Haga sanitti turtiin keessan gaarii haa ta'u, iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u. Fayyaa ta'a. Guddaa galatoomaa isiniin jenna amma yoona kanatti waan nu hordoftaniif እና ሶሻል ሚዲያ keenya immoo kan sooretti jettan TikTok isheetiin galtanii follow godha kiyyallee abbiigoo jedha YouTube kan biraas nan qaba description jala isiniin kaa'a link isaatiin seentanii subscribe na gochuu hin dagatina amaariffaatiinis waan hojjedhu jechuudha karaa lamaan hojjenna ilmi Oromoo gaafa jedhamu jiinesii ta'uu qaba dandeenyaan ingiliffaatiin Akka gaariitti. yaa bakka እና amaariffa wallaallee siitiin tin jechuun በጣም በቃ እንትን ነው waan lamaan saayyuu beekne እንትን ta'uu qabna jiinesii ta'uu qabna yaa waan hundumaatiin guutuu taanee mul'achuu qabna so achinis subscribe na godhaa guddaa galatooma baay'ee sin jaallanna viidiyoon biraatiin ammoo wal arginutti Turtii gaarii.